Asin jedhu dhageettami. Ila gurra kan kee gurrii keessa bahu dhageeffadhu. Si galaami. Kama eda halkan sa'aatii sanii akkasii mana keessa fiigaa boottuu miti. Maa harakaat hin taane gootaa jedhee bara maaliif akka nama kunoo maarree akka nama mootummaan biyya sanii mana kan kee marsee si eegaaru yookaan immoo akka nama masaraa mootummaa keessatti waa wannaa godhaniif akkasi kaanii maa godhattaa jedhee bara. Osoo namni si bira jiraate osoo namni ittiin dhaadattu kunniin si bira jiraate Saayidoo taate Saayidoo anatu mukatti naqee ofirraa dhorka si galaame. Saayidoo taate biyya jira biyya sanii yoo inni kaas deebi'u taate anatu dhugaa dubbachuudhaaf reeffa isaa akka saree nyaattu namni godhu ana jechuudha. Saayidoon dura ittiin dhaadattu as hin jiru. Akkuma eda yeroo ijoolleen dhuftee daa'ima namaan kennitamu kennu yeroo isin jettu san akkanatti ofirra fiigaa boo'ichaan warra ollaa akkana kunoo daa'ima ta'e fuudhaa naaf fiigaa akkas ta'a maarree godha hogguu jettu sanii ijoolleen naa himtee jirti jechuudha akkaati waa ati godhattu jechuudha muddamsuu of keessa fincaa'u malee wanni siyaaf hin jiru jechuudha. Kanaafuu anamma dhageeffadhu. Guyyaa lamaan tana keessatti mucoo tana fiddee bakka hin jiru kana harkana yoo na keette si galaame awwan sirraa barbaadu hin jiru. Si galaame anamma wanni an barbaadu daa'imatee waa'ee ammoo waan biraa wanni si galchu hin jiru. Kana yoo ammoo guyyaa lamaan tana keessatti waan kana hin goone taate waan si dhufu hundaafuu aarsaa kafaltee of qopheessitee akka teettu gamanumaan dhaamsiidhaman jiru. Ana yoo barbaaddan ijjatii aan arguu hin dandeessu. Ani yoo barbaadde ani naan agartu garuu harkuma lafa jalaatti waa an sii godhu dhugaa dubbachuudha akka ati na gubde kana yoo an siin gubne akka ati na gubde akkanatti fuula kiyya maadeeti akka dubartii akka dhalaadhaa maadeeti sababa aara sababa ati na aarsite fuulli kiyya akka dubartiif maadeeti na baasi kanatti yoo an si maraachee si gubee qullaa magaalaa kana keessi oofin ani waa takka hin beeku. Si galaami ani ofii kiyyaa dhufee mana kanatti akkana naa kenni sannaa godhi kana naa godhi amma booda wanni akkasii hin jiru. Anan gowwaa miti jazbaa miti jechuudha. Nama sammuu yaadu dhufee fuuldura kan keetti maarree akkas kenni kanaas godhi kana maarree godhi wanni amma booda wanni isin jedhu hin jiru jechuudha. Garuu bakka kiyya bu'ee ijoolleen ni jigtee jechuudha. Talaal funyaan qabdee harka kee qabdee lafarra si harkisaa jaalattee osoo hin taane dirqiidhaan jechuudha. Jaalattee osoo hin taane dirqiidhaan bakka an jirutti akka naa fiddu namni si godhu ni jira jechuudha. Si galaame yoo san didde ammoo ila waagaa guddaa kafaluuf dhugaa dubbachuudha. Waagaa guddaa hagana hin jedhani kana baasuuf teetta. Si galee sanuu ol baatee inni akkanaa maarreen akkanaa dhaabii siin jennaan diddee ammallee itti waan fuuftee maqaa keenya balleessu ammallee itti waan fuuftee jirta miti. Yoo ati imimmaan dhiiftee dhiigan boo'in ani surree baafadhee gurdii kan kee hidhadhaa jechuudha. Si galaame huccuu mana jirullee nama si ergaa dubartii si ergaa dubartii ta'e dhiira ta'e nama an si ergetti osoo kilmaa takka hin dubbatin waan si bira jiru kiyya guutuu akkanaa ergitu garanumaan sitti hin dhagahitaame garanumaan sitti himaa jechuudha. Ammallee sagalee amma si erga kanallee ol baasi miidiyaatti si beekaanu atuu gad hin teettuuti afaan keellee gad hin jadhisu harki keellee gad hin jadhisu ol baasi hin beekaanamu. Yoo fete baasi yoo fete hin baasin. Ani ati ol baafteefillee waan sodaadhaan jiru ol baasuu baatteefillee wanni isiin akkana nagootii maaree nagootii kara nagootii maaree nagootii wanni jedhee wanni sodaan akka firii taa'ee na keessatti mul'attu wayiitu hin jiru jechuudha. Si galee kanaafi dhugaa dubbachuudhaaf gatii guddaa akkati kafaluuf teessu akkanuma nama mul'ataa jira jechuudha. Si galee kanaafuu itti yaadi waa huccuu keellee daddafi yeroo kana keessatti waan jijjiiramu qabu jechuudha. Yeroo kana keessatti nama si ergu dubartii si ergaa osoo kilmaa takka hin godhin itti naa kennita. Yoo ammoo hin kennu kaajettu taate kiyyaa miti kan kee kaatu uffattu yoo fuudheeti jaartii tiyaatanaa keessaa jechuudha. Jaaletti jibbite
kana jaala dubbisi dheerisuun fedhu nagaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu bakka jiraatan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jecha har'a wanti isinii qabadhee dhufe maali yoo jettanii ammoo waan gaddisiisan isinii dhufe jechuudha. Wanti si gaddisiise kunis maali yoo jettanii namichi mataa dhagaa sun namichi Hajji jedhamu suni akkuma dhaadate sana akkuma jedhee dhaadate sana galgala akkuma guyyaa sodaateetu galgala akka dukkaneeffatee akka bineensaa dhufee maskootittuma bulle jechuudha. Nama natti ergee akkasitti maskootitumsiisaa bulle jechuudha. Anillee sagalee inni naa erge sana sagalee isin dhageessan isa maleellee kan biraan jira. Osoo muriin osoo waan tokko hin godhin akkasumatti warra seeraa dhageessise jechuudha. Maaliif gocha saabee kan jedheetanii mana seeraa geesse sagalee isaa sana jechuudha. Kanaafuu inni immoo uma dhaadatan malle jechuudha. Waan nagootu hin jiru mana dhaatillee na deebisuu hin dandeessu jedheetu dhaadachuu jira jechuudha. Anillee ammallee san dhiisu jechuudha. Maqaa koo kaaste jennaani sin dhiisu naan jedhe anis amma adabatee taa'utti amma na dhiisutti anillee san dhiisu jechuudha. Amma obbaree akka hojii daa'ima kanarraa obbaree amma taa'utti anis isa jalaa lubbuudhuma kiyyatti darba malee waanuma barbaade na godha malee uumaan dhiisu jechuudha. Akkasuma isiniin jedha warra seeraallee sagalee sana geessee dhageessisnaan maaliif isaanillee afaan hin beekane afaan dubbatu kana hin beeka waan ta'eef turjumaatu jira nama torgomuuf jira jechuudha. Isaanillee dhaggeeffatanii jennaani bakka bahe kanatti nuti sii deebisaa jedhanii dhugaadha. Kana garuu dhugaa fi sobaa isaanii addaan hin baafanne jechuudha. Maaliif isaan birri bira hin darbanii intalli kunillee amma itti aarteetti waan ta'eef jaartiin umtisaa kunillee itti aarteetti waan ta'eef ishiinillee deebisuu dandeessi laata jedhee yaada. Maaliif ishiinis akkuma nu gochaa ture sana ishii jalqabuma mutuma baatii tokko waliin jiraatiin torbee tokko waliin jiraatiin gochuma nu godhaa ture sana irra deebi'aafi jira jechuudha. Ishiinillee baay'ee tokko waan aartee jirtuuf waan gaabbitee jirtuuf isa baasuu ishiitti baay'ee tokko gaabbitee jirti jechuudha. Baay'ee tokkotti dhagahamee jira jechuudha. Kanaafuu ishiinillee deebistii laata akkuma birrii ishiitti gaabbitee waan hundatti gaabbitee amma dhugaa rabbi baay'ee tokko gaabbitee jirti intalli sunii jechuudha. Maaliif yeroo duratti himnu inni namoonni itti manii waan tokko dhaga'uu diddee anatu caala jettee baastee jechuudha. Kanaafuu ammoo gaabbi guddaa akkasuma isiniin jedha viidiyoo wayii argee viidiyoo wayii har'a gadhiiste miskiintiin sun immoo akkuma keenya durii akkuma kan nu dadhabnee nurraa hafee dubartoonni hunduu dadhabanii dhiisanii jibbaatanii dhiisanii ishiin immoo boochi jechuudha. Kana waanta argitu hin jiru jechuudha. Maatii keenya barsiisii jechaan jirti inni maatii isaa barsiisuu dhiisaati lakkoofsuma maatii isaatiiyyuu ishiin agarsiisu jechuudha. Kanaafuu maatii isaa bareettee hin booyin hin barbaadini. Kanaafuu garaa kutadhuuti taa'in maatii isaa sii miti maatii isaa nuyyuu hin barsiisne jechuudha. Nuyi warra duraa kanallee hin barsiisne ati immoo akkasuma maatii keenya barsiisee boocha malee inni si barsiisuu dhiisiti simattuun hin bakkuma jiranii sittiin himuu jechuudha. Lakkoofsa isaaniillee awwaalessa jalaa dhokse jechuudha. Kanaafuu immoo maatii waan qabu natti hin fakkaanne otoo maatii qabaateeti silaannaa Facebook irratti YouTube irratti karaa hundaanuu barbaadaa turre sana maatii isaa arginaa yoon immoo maatii waan qabu natti hin fakkaanne kan warri gata wayii natti fakkaate jechuudha. Kanaafuu maatii isaan bari jettee maraatiin isiin jedha taa'ee garaa kutadhuuti taa'ee akkuma nuti teenyetti taa'ee yaadin isaa akkasin isiniin jedha. Yoo wal ajjeessan indee waluma ajjeesna malee amma akka durii sana jijjiilaa laafee mataarratti si maaliin kun hin jiru jechuudha. Yoo na ajjeestan na ajjeesta anillee si ajjeessa jechuudha. Amma hin danda'ama si dhaanillee yoo barbaadillee birlaanillee si waraana jechuudha. Kanaafuu nuti lachuu waluma ajjeesnee waliin qabrii seenna malee tokko du'ee tokko nyaatu jechuudha. Kanaafuu waluma ajjeessu taati malee si jalaallee nafuu amma ati tasgabbooftee adabattee teessutti sibiraan nafuu jechuudha. Daa'ima immoo nan fuudha jettee yaadiin ishiirratti ani sin ajjeessa ishiirratti obbaradhu sin ajjeessa daa'ima kiyyaa nama dhufe billaa garaatti naqeetan nama ajjeessa. Kanaafuu sillee sin dhiisu jechuudha. Abbaadha jedheellee wanti si sodaadhee si dhiisu hin jiru. Kanaafuu daa'ima jettee as dhufaan waliin bakka biraallee daa'ima jettee annaa odeessaan waliin siin jedha. Yeroon akkana jedhu immoo waan hin jaaladhee
akkana jedhu isinitti hin fakkaatin maaliif roorroodhuma inni namatti roorrisu kanatu akkanatti na dubbisiisa jechuudha roorroon dubartoota irraan geessisutu akkana na jechisiisa malee jaaladhee mitan kan akkana jedhu jechuudha maaliif ajiin jiruu nama balleessaa jira jechuudha jiruu dubartoota jireenya jibbisiisa jira jechuudha warra isatti siqanii jireenya jibbisiisa jira jechuudha anuma faana jireenya jibbinee jira jechuudha kanaafuu kan jibbanii kan immoo hin jibbine asumatti tuma isaan biran dhaqeeni jiruu isaanii haa jiraatanii isiniin jedha akkasuma isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa kana bichaa miti wanti isinii qabadhee dhufe akkuma kaleessaa sana sagalee biraa naa ergee jira sagaleen kaleessa naa erge sana immoo isinii dhageessisan isiniin jedha kanaafuu na faana tura. Ila gurra kan kee guurii keessa bahu dhageeffadhu si galaami kama eda halkan sa'aatii sanii akkasii mana keessa fiigaa boottuu miti maa harakaat hin taane gootaa jedhee bara maaliif akka nama kunoo maarree akka nama yaani mootummaan biyya sanii mana kan kee marsee si eegaaru yookaan immoo akka nama masaraa mootummaa keessatti waa wannaa godhaniif akkasi kaanii maa godhattaa jedhee bara osoo namni si bira jiraate osoo namni ittiin dhaadattu kunniin si bira jiraate Saayidoo taate Saayidoo anatu mukatti naqee ofirraa dhorka si galaame Saayidoo taate biyya jira biyya sanii yoo inni kaas deebu taate anatu dhugaa dubbachuudhaaf reeffa isaa akka saree nyaattu namni godhu ana jechuudha Saayidoon dura ittiin dhaadattu as hin jiru akkuma eda yeroo ijoolleen dhuftee daa'ima namaan kennitamu kennu yeroo si nyaatu san akkanatti ofirra fiigaa boo'ichaan warra ollaa akkana kunoo daa'ima ta'e fuudhaa na fiigaa akkas ta'a maarree godha hogguu jettu sanii ani ijoolleen naa himteerti jechuudha akkaati yaani waa ati godhattu jechuudha muddamsuu of keessa fincaa'u malee wanni siyaaf hin jiru jechuudha kanaafuu anamma dhageeffa guyyaa lamaan tana keessatti muca'oo tana fiddee bakka hin jiru kana harkana yoo na keette si galaame awwan sirraa barbaadu hin jiru si galaame anamma wanni an barbaadu daa'imatee waa'ee ammoo waan biraa wanni si galchu hin jiru kana yoo ammoo guyyaa lamaan tana keessatti waan kana hin goone taate waan si dhufu hundaafuu aarsaa kafaltee of qopheessitee akka teettu gamanumaan dhaamsiidhaman jiru ana yoo barbaaddan iyyatii aan arguu hin dandeessu ani yoo barbaadde ani naan agartu garuu harkuma lafa jalaatii waa an sii godhu dhugaa dubbachuudha akka ati na gubde kana yoo an siin gubne akka ati na gubde akkanatti fuula kiyya maadeeti akka dubartii akka dhalaadhaa maadeeti sababa aara sababa yaani ati na aarsite fuulli kiyya akka dubartiif maadeeti na baasi kana yoo an si maraachee si gubee qullaa magaalaa kana keessi oofin ani waa takka hin beeku si galaami ani ofii kiyyaa dhufee mana kanatti akkana naa kenni sannaa godhi kana naa godhi amma booda wanni akkasii hin jiru anan gowwaa miti jazbaa miti jechuudha nama sammuu yaadu dhufee fuuldura kan keetti mucaarree akkas kenni kanaas godhi kana maarree godhi wanni amma booda wanni isin jedhu hin jiru jechuudha garuu bakka kiyya bu'ee ijoolleen ni jigtee jechuudha talaal funyaan qabdee harka kee qabdee lafarra si harkisaa jaalattee osoo hin taane dirqiidhaan jechuudha jaalattee osoo hin taane dirqiidhaan bakka an jirutti akkanaa fiddu namni si godhu ni jira jechuudha si galaame yoo san didde ammoo ila waagaa guddaa kafalteessa dhugaa dubbachuudha waagaa guddaa hagana hin jedhani kana baasufteetta si galee sanuu ol baatee inni akkanaa maarreen akkanaa dhaabii siin jennaan diddee ammallee ittoo hafuuftee maqaa keenya balleessu ammallee ittoo hafuuftee jirta miti yoo ati imimmaan dhiiftee dhiigan moo'in ani surree baafadhee gurdii kan kee hidhadhaa jechuudha si galaame huccuu mana jirullee nama si ergaa dubartii ta'e dhiira ta'e nama an si ergetti osoo kilmaa takka hin dubbatin waan si bira jiru kiyya guutuu akkanaa ergitu garanumaan sitti hin dhagaytaame garanumaan sitti maa jechuudha ammallee sagalee amma si erga kanallee ol baasi miidiyaatti si beekaanu atuu gad hin teettuuti afaan kee illee gad hin jadhisu harki kee illee gad hin jadhisu ol baasi hin beekaanamma yoo feete baasi yoo feete hin baasin ani ati ol baafteefillee waan sodaadhan jiru ol baasuu baatteefillee wanni yaani
isin akkana nagootii maaree nagootii kara nagootii maaree nagootii wanni jedhee wanni sodaa naga firii ta'aa fi na keessatti mul'attu wayitu hin jiru jechuudha. Si galee. Kanaafi dhugaa dubbachuudhaaf gatii guddaa akkati kafaluuf teessu. Gatii guddaa akkati kafaluuf teessu. Akkanuma nama mul'ataa jira jechuudha. Si galee. Kanaafuu itti yaadi. Waa huccuu keellee daddafi yeroo kana keessatti waan jijjiiramu qabu jechuudha. Yeroo kana keessatti nama si ergu dubartii si ergaa osoo kilmaata kan godhan itti naa kennita. Yoo ammoo hin kennu kaajettu taate kiyyaa miti kan kee kaatu uffattuu yoo fuudheeti jaartii tiyaa sanaa keessaa jechuudha. Jaalatti jibbite. Kana caala dubbisi dheeressuun fedhu nagaatti. Akkasinis jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa kun akkuma sagalee isaa dhageessanii akkasitti dhaadata jechuudha. Akkasitti dubartiitti dhaadata akka waan dhiira ta'e jechuudha. Dhiirri akkatti dubartiitti dhaadatu dhiira akka isaatiitti malee isiniin jedha. Kanaafuu maskootii akkatti heda reebaa bulanii naan immoo deemee warra ollaa waamu isaan baqatanii badanii jechuudha. Nammoo nuti xiqqoo deeman jennee deebinee rafnu deebi'aniituma akkasumatti dhadhaa'uu jechuudha. Nammoo nuti kaane hin baqatu jechuudha. Kanaafuu hundayyuu waan hundayyuu dhageessanii jirtanii. Kanaafuu ani inni dhufee akkasitti maskootii reebeefis wanti isa sodaadhee isa jalaa hafuun jiru jechuudha. Ittoo ofitti na jabeessa malee isa jalaa wanti na hambisu hin jiruun isiniin jedha. Kanaafuu akkasin isiniin jedha. Innaan otoo ifaan baniin isaan ilaalu isa miti kan dhufe sun isa miti jechuudha. Akkuma isin dhageessanii akkuma sagalee na ergee nama bitee natti ergee birriin intalli birrii qabdi natti fakkaata. Akkasitti birrii ishiitiin taphachaa jira. Birrii ishiitiin nama biteetu akkasitti natti erge jechuudha. Inni nama natti ergee dhiises wanti isa sodaadhu hin jiru. Kanaafuu isaan immoo innaa nuti kaanee barrii banni jennu isaan baqatanii baduu jechuudha. Nama nuti xiqqoo ciisnu oma deebi'aniituma barrii rurrukutu. Kanaafuu otoo isaan arganne garuu nuti illee asitti caccabsine oma isaan deemsisna malee akkatti hin deemaniyyuu isuma rukutaa baqadhaa jedhee natti fakkaata. Akkasumatti rurrukutanii baqatanii isiniin jedha. Akkuma dhaadatu akkuma sagalee isaatiitti bitee natti erge malee ofii isaatii hin dhufne jechuudha. Akkasiin isiniin jedha. Maal barbaadanii maal larraa feetanii yeroon jedhuuni mucayyoo kana abbaadhaa deebistamoo hin deebistu naan jedhan hin deebisu waan ta'eef fidii jennaani amma abbaa deebistutti gaasin dhiisnu jedhanii akkas jennaan rakkoo hin qabu nan dhiisii naagaa jedheenuma akkasumatti reebanii dhuma dadhabnee ofuma isaaniiti booda deemanii isiniin jedha. Akkasiin isiniin jedha waan hordoftaniif galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa hanga viidiyoo biraati walitti deebintu nagaan naa tura.